nama kuma dhibba shan hidhuudhaaf qophii qabnaa jedhan. Yoo manni hidhaa ga'eef ol siisaa jennaan miliyoona 15tti. Dhugaa rabbii isinitti himuun miliyoona 50 kana yoo hidhan abadan Oromoon inni wabilisoomti mootummaa isii ta'u inuma jaarratti kuni uma. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلمان أورومو كأدنيا قطورة جرتن كأوروميا جرتن كأفريقيا كيس بيجرجرا جرتن أكا قرتين وهردفا جرتن أبدي قبنا كانوا متأنسي لما أنجو رافولو جوار محمد مو ميديان EBS في فانان دكේ لكن تأو قرتة كأني uummat jira miidiyaa Oromootu jira miidiyaa Jawar Mahammadu jira miidiyaa warra Minisootaatu jira miidiyaa gartee uummata Oromootu jira sanuma naafiddan malee osoo jiru miidiyaa kanarratti ka afaan mootummaatiin haasa'u ka afaan Abiy Ahmadiin haasa'u ka afaan Shimallisiin haasa'u ka afaan Alamuu Simeetiin haasa'u kana hin barbaadu kiyyuma naafidaa miidiyaa qabaa akka Oromootti qabsaa'ee akka gootaa akka waaqoo guutuu akka gartee jaarraa abbaa gadaa akka baaroo tumsaa akka taaddasaa birruu ufta'ee qabsaa'ee miidiyaa ana ta'u qaba miidiyaa na fakkaatu qaba miidiyaa kiyya naafidaa malee miidiyaa keessanitti ibsan kennu jedhee galatoomii jennaan Jawaar Mahmadiin goota gaafa xiiqii nukuleerii qabsoo Oromoo kanatti aansee walaloo xiqqoo takka isinii dubbisuu barbaada waamicha harmee aayyaa hundaan dhageessisuu kiyyaa nabbirmadhaa jetti yaalmaan biyyaa haagumaachuu namuu waan dandaya lubbuu wareega kennee ani tiyyaa jetti qeerroon Oromoo. kanatti aansee qabeenyi diinagdee kan Oromoon taane qabeenyi diinagdee kan Oromoon taane ka abaa'oo biraan ittiin hin dhaabbanne wareega lubbuudhaa kan uf kennine jetti isin waan jettan ani beeku Oromoon biyya qeerroon biyya keessaa jirtu yaamichi isii kana kanatti aansee wanni ilaallu obbo Lammaa Magarsaa aangoo gadhiisuun himamaa jira sanirraa aangoo gadhiisuu kanatti wanni Abiy jedheen tokkoffaa gabbahi ummata tasgabbeessii ummata itti dubbadhu ummata Oromoo gartee akka na sappoortanii fi akka gartee hiriira dhiisan itti dubbadhu mormii kan akka dhaaban itti dubbadhu jedheeni rakkoo dhaabeetu yeroo tokko eboo fi allaattii wal quban qabduu jedhama eboon yeroo ati darbitu isiin gara jalaa jirti allaattiin gubbaa jirti eboo fi gartee allaattii wal quban qabduu kana wanni jennummaa inni muuxannoo siyaasaa Oromummaa sabboonummaa ummata Oromoo gahee abboota kennaa gahee gootawwan kennaa beekuu dhabuu isaati rakkinni kan jiru beekuu dhabuu isaati kanaaf wanni jennuun akkuma kee ta'ii jennaan sunillee dabarte itti aansee Jawaar Mahmad miidiyaan dhaqee kaleessa oduu irraa fuudhuuf bakka miidiyaa dhaqanii waan nama ajaa'ibu miidiyaan isaan qabatanii dhaqan tokko EBC dha. EBC ka addunyaa tanarratti waan Oromoo dabarsuun barbaannetu irra Jawaar fuuldura dhaabate maaliifi ilaalchi naftanyaa yeroo Oromoon cidha qabdu isiin hin bootti yeroo Oromoon taaziyaa qabdu immoo isiin cidha dhayti akkasitti rabbii wal jala nu dabarse nuti isaanirraa gammachuullee irraan eeynu sappoortummaallee irraan eeynu dhabanamaallee hin qabnu waan jennuun gartee miidiyaa sanii miidiyaa qabnaa jennaan kumaatama dhugatu dhabame malee Jawaar Mahmad ammoo baay'ee nu boonse Jawaariin takkaayyuu itti qaanfannee hin beeynu nama gartee goota Oromooti goota onneen miliyoona 70 keessaa duttu Jawaar Mahmadi hedduu haa galatoomu jawaaba waan inni deebiseef isin himuu barbaada ka dhaga'ee fi kan dhageen illee tokko itti koflee Jawaari ani miidiyaa qaba miidiyaa ummata Oromoo qaba miidiyaa gootawwan Oromoo qaba miidiyaa qabsoo Oromoo qaba miidiyaa gartee akka abaa'ootitti haasa'u qaba miidiyaa finiinaa qaba gartee miidiyaa goota gangalatee osoo mootummaan hin ayyamin gangalatee miidiyaa gartee akka allaattiitti qilleensarra bararaa Oromiyaa dhufee qilleensa Oromiyaa bilisoomsee gale gootummaa ofiitiin Jawaarii fi qabsoo Oromootii fi gartee kaayoon Oromollee gara biyyaatti deebite kaayoo ofii guuttatanii dhufan miidiyaallee qabatanii kiyyuma sannaa fidaa kiyya o'aasan nikuleerii qabsoo gaachena ummata Oromoo OMN naafidaa jedheen Jawaar galatoomii jennaan waggaa kuma jiraadhu ka itti aanu qeerrotu ibsa baase qeerroon waan jedhanii xiiqiin dammarra mi'oofti jedhe abbaan kiyya jedhe Shimallis Abbabu guyyaa xiiqii geenne amma ammoo bilisummatu as dhufaa jira maashaallah yoo rabbi jedhe inshaallah qeerroon ibsa kenne tokko waraana mootummaa ka gartee federaala keessa jiru ilmaan Oromoo warra gartee gudeeda Oromoo irraa bahe warra akka Abiy Ahmad gartee afaan baratee himatee dhokatee dhufee miti ka qoma dhawatee an Oromoo jedhu ka Oromummaa ofiitti hin qaanfanne
kagartee sabboonummaa ofiitiin boonu sabboonummaa Abiyyi Ahmad dhabamsiisuu fedhu san. Sabboonummaan Oromoo dhabamuun duratti miliyoonni 65 kun yoo dhabame sabboonummaan Oromoo dhabamti. Sanillee achitti haa baratu. Waraana saniif wannaa kennanii qeerroon wareegama gartee qeerroodha. Ka dabre sanii gartee irraanfatee ka ajaa'ibu ammoo ka sanitti aansu waraana Oromiyaallee yaamicha godhee fi warra gartee hoogganoota mootummaa keessa jiru cufaafuu yaamsa godhe qeerroon yoo dhagaa'e yoo gurra qabaatan. Gurri arbaa lafa gayaa gurri ambaana dhagayaa jedhan. Gurri gaafa gabaa bade gaafa gabaa galaa jedhan. Sanillee irratti halaallatan akka gaaritti kanatti aansee ammoo ka jiru mana barumsaa mana hidhaa ka godhate Abiyyi Ahmad. Mana barumsaa sababa koronaatiin ijoolleen iskuulaa mana jiraachuuf sanirraan mana barumsaa mana hidhaa godhate hidhaan hin beeyna ennuu jedhe hidhuu kottee buqqisuu maalii kana duraanuu dalagaa turtanii akkanatti ammoo abdiin keenya akkanan turre eega amma bakka teessanii deebitanillee wanni isin dalaytanuma nuti dur beeynu jennaani waan dur beeynu san ammoo tolaan nuun dhiiftanii harka micciirree bakka gartee Tigree deebifne sanitti bakka abbaa Isaayyee likkii isin galchine jedhe san likkii isin galchine isinillee adabattanii gaafa san ammoo isin bakka dhaqxanii gabtanii Tigreen biyya qabdi gaafa gartee nuti moone deebi'anii biyya ofii ta'anii isinoo boolla qotantan ta'e bishaan buutan ta'e bishaan abbayyaa ka amma ifa irraa oomishaa jiran kana buutan ta'e suni teessanii fi waan rabbi isin godhu san keessan seennu sanitti aanee ka jiru gaaf tokko gaafa abaa'oo teessoo gartee Daawud Ibsaa waraana akka galchuuf wanna jedhan san waan Jawaar jedhe tokko yaadadhe alamuu simee amala itti ta'ee jedhe Jawaar sharrii wayyaaneen xaxxe keessaa ba'uu dadhabee ti malee wanni waan kana keessa isa galchee isa dubbisu hin jiru jedhe. Opiidiyoon duruu tiisisaa tiisiin gartee bakka iyyaanne dhayxi dookumantarii kijibaa dalaguuf gootowwan keenya irratti Baqqalaa Garbaa irratti Hamzaa Booranaa Jawaar Mahammad irratti qeerroo Oromoo kaaydaa jiru irratti san irratti dookumantarii dalaguuf ijoollee gartee Ridwaan Amaan fa'a ka Citizen Amerikaa naannoo Washington DC Seattle irraa ka dhufe Yuusuf ka jedhaniin kun amarra gartee wareegama uummata Oromoo qeerroo 5,000 san irra ejjetee kijiba Abiyyi wannaa fa'a irratti Jawaar fa'a irratti dalaguudhaaf namni kijiba barate kijiba dalagaa Jawaar fa'a irratti dalaguuf dookumantarii miidiyaa lamaa qabatee miidiyaa Jawaar dide san gara uummata Oromoo dhufaanii jira kun himaa inni amma bakka sanitti inni intervii dide tanaan gartee wannaa baanaa jedhanii OBN fi faanaa qabatanii gara gartee Arsii lixaa dhufaa jiranii sanillee uummata keenyaan egaa waan jennuun boodarra isinitti himna magaalaan isaan dhufuu deeman Arsii lixaa keessaa tokko Shaashamannee 2 Asaasa 3 Dodola 4 Adaabbaa 5 Baale ilmaan sikkoo bandoo warri dhiiga ilmaan Oromoo dhuguu barate isin bira dhufee miidiyaa kanaa yeroo intervii isin godhu seenaa Waaqoo guutuu seenaa Hussein Bunee seenaa gartee Aliyyi Cirrii goota gartee Jabarbadaa seenaa Adam Jiloo Haji Adam Saaddoo gootowwan lafeen ilmaan Oromoo tagartee sikkoo mandoo isin lallabdee afaan isiniitii jennaan kanatti aansee wanni an dubbachuu barbaadu maanguddoota Oromiyaa keessa deemtee qeerroo burjaajessitu rabbii keessan sodaadhaa salaata shanan keessatti in salaattan rabbi sodaadhaa masgiida galuu miti dubbiin akkas osoo hin ta'in onneedha imaanummaan onneedha rabbii jedha oromummaa laalaa islaamummaa laalaa nurraa dhaabbadhaa qeerroo teennaan dhaloota qubee kanarraa dhaabbadhaa jennaan dhaloota qubee irraa dhaabbadhaa qeerroollee waan gootan mootummaallee waan gootan bilaasha galata dhabdanii nurraa dhaabbadhaa yoo rabbii keessan sodaattan qeerrotu isin himatee har'a ganama miidiyaa irratti anillee argee ture anis qooda qaba anis dhalataa baaleetii magaalaa roobeetii keessatti sodaa hin qabnu bakka itti dhalanne dhoysuuf dura nu beeka nuti warra Ajaadam Saaddooti warra iccitii liqimsee wanni garaa bahe gara nu deebi'ee du'a sodaa hin qabnu bakka fedhe nu geessaa jedhe Ajaadam Saaddoo rabbi itti araaramu rabbi jaannata isaanii haa kennu warra sanii nu dhiisaa jennaan warra sanii nu dhiisaa warra Waaqoo guutuuti maanguddoon rabbi sodaadhaa nurraa dhaabadhaa yoo rabbi beeytan bakka jirtanii afaanii gartee isin abboota kennaa isinii waa jechuun hin malle isinii silaa dubbachuun hin malle kanarraan qeerroo baaleetiif dhaamsa qaba maanguddoo gurra kennuu jechuun eenyummaa ofii duubatti hambisu maalummaa ofii duubatti hambisu qabsoo Oromoo duubatti harkisu kanaaf jecha rabbi sodaadhaa nurraa dhaabadhaa jennaanii assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المان أورمو كأدنيا قطور جرتن كأوروميا جرتن كأفريقيا كيس بيجرجرا جرتن أكا قرتين هردفا جرتن أبدي قبنا كانوا متأنسي لما أنجو رافولو جوار محمد مو ميديان EBS في فانان دكේ لكن تأو قرتة كأني uumat jira media oromo tujira media jawar muhammad tujira media warra minnesota tujira media garte ummata oromo tujira sanu manafid dammale oso jiru media kanarratti kaafan mootummaatiin haasau kaafan abiy ahmadiin haasau kaafan shimallisiin haasau kaafan amal alamu simeetiin haasau kana in barbaadu kiyyu manafida media qaba akka oromotti qabsaahe akka goota akka waaqoo guutuu akka garte jaarra abbaa gada akka baaroo tumsaa akka taaddasaa birruu ufta'ee qabsaahee miidiyaa ana ta'u qaba miidiyaa na fakkaatu qaba miidiyaa kiyya naa fidaa malee miidiyaa keessanitti ibsan kennu jedhee galatoomii jennaan Jawaar Mahmadiin goota gaafa xiiqii nikuleerii qabsoo Oromoo kanatti aansee walaloo xiqqoo takka isinii dubbisuu barbaada waamicha harmee aayyaa hundaan dhageessisuu kiyyaa nabbirmadhaa jetti yaalmaan biyyaa haagumaachuu namuu waan dandaya lubbuu wareega kennee ani tiyyaa jetti qeerroon Oromoo kanatti aansee qabeenyi diinagdee kan Oromoon taane qabeenyi diinagdee kan Oromoon taane ka abaa'oo biraan ittiin hin dhaabbanne wareega lubbuudhaa kan uf kennine jetti isin waan jettan ani beeku Oromoon biyya qeerroon biyya keessaa jirtu yaamichi isii kana kanatti aansee wanni ilaallu obbo Lammaa Magarsaa aangoo gadhiisuun himamaa jira sanirraa aangoo gadhiisuu kanatti wanni Abiy jedheen tokkoffaa gabbahi ummata tasgabbeessii ummata itti dubbadhu ummata Oromoo gartee akka na sappoortanii fi akka gartee hiriira dhiisan itti dubbadhu mormii kan akka dhaaban itti dubbadhu jedheeni rakkoodhaa beektu yeroo tokko eboo fi allaattii wal quban qabduu jedhama eboon yeroo ati darbitu isiin gara jalaa jirtii allaattiin gubbaa jirtii eboo fi gartee allaattii wal quban qabduu kana wanni jennummaa inni muuxannoo siyaasaa oromummaa sabboonummaa ummata Oromoo gahee abboota kennaa gahee gootawwan kennaa beekuu dhabuu isaati rakkinni kan jiru beekuu dhabuu isaati kanaaf wanni jennuun akkuma kee ta'ii jennaan sunillee dabarte itti aansee Jawaar Mahmad miidiyaan dhaqee kaleessa oduu irraa fuudhuuf bakka miidiyaa dhaqanii waan nama ajaa'ibu miidiyaan isaan qabatanii dhaqan tokko EBC dha EBC ka addunyaa tanarratti waan Oromoo dabarsuun barbaannetu irra Jawaar fuuldura dhaabate maaliifi ilaalchi naftanyaa yeroo Oromoon cidha qabdu isiin hin bootti yeroo Oromoon taaziyaa qabdu immoo isiin cidha dhayti akkasitti rabbii wal jala nu dabarse nuti isaanirraa gammachuullee irraan eeynu sappoortummaallee irraan eeynu dhaba namaallee hin qabnu waan jennuun gartee miidiyaa sanii miidiyaa qabnaa jennaan kumaatama dhugatu dhabame malee Jawaar Mahmad ammoo baay'ee nu boonse Jawaariin takkaayyuu itti qaanfannee hin beeynu nama gartee goota Oromooti goota onneen miliyoona 70 keessaa duttu Jawaar Mahmadi hedduu haa galatoomu jawaaba waan inni deebiseef isin himuu barbaada ka dhaga'ee fi kan dhageen illee tokko itti koflee Jawaari ani miidiyaa qaba miidiyaa ummata Oromoo qaba miidiyaa gootawwan Oromoo qaba miidiyaa qabsoo Oromoo qaba miidiyaa gartee akka abaa'ootitti haasayu qaba miidiyaa finiinaa qaba gartee miidiyaa goota gangalatee osoo mootummaan hin ayyamin gangalatee miidiyaa gartee akka allaattiitti qilleensarra bararaa Oromiyaa dhufee qilleensa Oromiyaa bilisoomsee gale gootummaa ofiitiin Jawaarii fi qabsoo Oromootii fi gartee kaayoon Oromoollee gara biyyaatti deebite kaayoo ofii guttatanii dhufan miidiyaallee qabatanii kiyyuma sannaa fidaa kiyya o'aasan nikuleerii qabsoo gaachena ummata Oromoo OMN naa fidaa jedheen Jawaar galatoomii jennaan waggaa kuma jiraadhu ka itti aanu qeerrotu ibsa baase qeerroon waan jedhanii xiiqiin dammarra mi'oofti jedhe abbaan kiyya jedhe Shimallis Abbabu guyyaa xiiqii geenne amma ammoo bilisummatu as dhufaa jira maashaallah yoo rabbi jedhe inshaallah qeerroon ibsa kenne tokko waraana mootummaa ka gartee federaala keessa jiru ilmaan Oromoo warra gartee gudeeda Oromoo irraa bahe warra akka Abiy Ahmad gartee afaan baratee himatee dhokatee dhufee miti ka qoma dhawatee an Oromoo jedhu ka Oromummaa ofiitti hin qaanfanne ka gartee sabboonummaa ofiitiin boonu sabboonummaa Abiy Ahmad dhabamsiisuu fedhu san sabboonummaan Oromoo dhabamuun duratti miliyoonni 65 kun yoo dhabame sabboonummaan Oromoo dhabamti sanillee achitti haa baratu waraana saniif wannaa kennanii qeerroon wareegama gartee qeerroodha ka dabre sanii gartee irraanfatee ka ajaa'ibu ammoo ka sanitti aansu waraana Oromiyaallee
yaamicha godhee fi warra gartee hoogganoota mootummaa keessa jiru cufaafuu yaamsa godhe qeerroon yoo dhagaa'e yoo gurra qabaatan gurri arbaa lafa gayaa gurri ambaana dhagayaa jedhan gurri gaafa gabaa bade gaafa gabaa galaa jedhan sanillee irratti alaallatan akka gaaritti kanatti aansee ammoo ka jiru mana barumsaa mana hidhaa ka godhate Abiy Ahmed mana barumsaa sababa koronaatiin ijoolleen iskuulaa mana jiraachuuf sanirraan mana barumsaa mana hidhaa godhate hidhaan hin beeyna ennuu jedhe hidhuu kottee buqqisuu maalii kana duraanuu dalagaa turtanii akkanatti ammoo abdii keenya akkanan turre eega amma bakka teessanii deebitanillee wanni isin dalaydan nuti dur beeynu jennaani waan dur beeynu san ammoo tolaan nuun dhiiftanii harka micciirree bakka gartee Tigree deebifne sanitti bakka abbaa Isaayyee likkii isin galchine jedhe san likkii isin galchine isinillee adabattanii gaafa san ammoo isin bakka dhaqxanii gabtanii Tigreen biyya qabdi gaafa gartee nuti moone deebi'anii biyya ofii ta'anii isinoo boolla qotantan ta'e bishaan buutan ta'e bishaan abbayyaa ka amma ifaarraa oomishaa jiran kana buutan ta'e suni deeteessanii fi waan rabbi isin godhu san keessan seennu sanitti aanee ka jiru gaaf tokko gaafa abaa'oo teessoo gartee Daawud Ibsaa waraana akka galchuuf wanna jedhan san waan Jawaar jedhe tokko yaadadhe alamuu simee amala itti ta'ee jedhe Jawaar sharrii wayyaaneen xaxxe keessaa bahuu dadhabee ti malee wanni waan kana keessa isa galchee isa dubbisu hin jiru jedhe Opidiyoon duruu tiisisaa tiisiin gartee bakka iyyaanne dhayxi dookumantarii kijibaa dalaguuf gootowwan keenya irratti Baqqalaa Garbaa irratti Hamzaa Booranaa Jawaar Mahammad irratti qeerroo Oromoo kaayidhaa jiru irratti san irratti dookumantarii dalaguuf ijoollee gartee Ridwaan Amaan fa'a ka Citizen Amerikaa naannoo Washington DC Seattle irraa ka dhufe Yuusuf ka jedhaniin kun amarra gartee wareegama uummata Oromoo qeerroo 5,000 san irra ejjetee kijiba Abiy wannaa fa'a irratti Jawaar fa'a irratti dalaguudhaaf namni kijiba barate kijuma dalagaa Jawaar fa'a dalaguuf dookumantarii miidiyaa lamaa qabatee miidiyaa Jawaar dide san gara uummata Oromoo dhufaanii jira kunimaa inni amma bakka sanitti inni intervii dide tanaan gartee wannaa baanaa jedhanii OBN fi faanaa qabatanii gara gartee Arsii lixaa dhufaa jiranii sanillee uummata keenyaan egaa waan jennuun boodarra isinitti himna magaalaan isaan dhufuu deeman Arsii lixaa keessaa tokko Shaashamannee lama Asaasa sadii Dodola afur Adaabbaa shan Baale ilmaan sikkoo bandoo warri dhiiga ilmaan Oromoo dhuguu barate isin bira dhufee miidiyaa kanaa yeroo intervii isin godhu seenaa Waaqoo guutuu seenaa Hussein Bunee seenaa gartee Aliyyi Cirrii goota gartee Jabarbadaa seenaa Adam Jiloo Adam Saaddoo gootowwan lafeen ilmaan Oromoo tagartee sikkoo mandoo isin lallabdee afaan isiniitii jennaan kanatti aansee wanni an dubbachuu barbaadu maanguddoota Oromiyaa keessa deemtee qeerroo burjaajessitu rabbii keessan sodaadhaa salaata shanan keessatti in salaattan rabbi sodaadhaa masgiida galuu miti dubbiin akkasoo son ta'in onneedha imaanummaan onneedha rabbii jedha oromummaa laalaa islaamummaa laalaa nurraa dhaabbadhaa qeerroo teennaa dhaloota qubee kanarraa dhaabbadhaa jennaan dhaloota qubee irraa dhaabbadhaa qeerroollee waan gootan mootummaallee waan gootan bilaasha galata dhabdanii nurraa dhaabbadhaa yoo rabbii keessan sodaattan qeerrotu isin himatee har'a ganama miidiyaa irratti anillee argee ture anis qooda qaba anis dhalataa Baaleetii magaalaa Roobeetii keessatti sodaa hin qabnu bakka itti dhalanne dhoysuuf dura nu beeka nuti warra Ajaadam Saaddooti warra iccitii liqimsee wanni garaa bahe gara nu deebi'ee du'a sodaa hin qabnu bakka fedhe nu geessaa jedhe Ajaadam Saaddoo rabbi itti araaramu rabbi jaannata isaanii haa kennu warra sanii nu dhiisaa jennaan warra sanii nu dhiisaa warra Waaqoo guutuuti maanguddoon rabbi sodaadhaa nurraa dhaabadhaa yoo rabbi beeytan bakka jirtanii afaanii gartee isin abboota keenyaa isinii waa jechuun hin malle isinii silaa dubbachuun hin malle kanarraan qeerroo Baaleetiif dhaamsa qaba maanguddoo gurra kennuu jechuun eenyummaa ofii duubatti hambisu maalummaa ofii duubatti hambisu qabsoo Oromoo duubatti harkisu kanaaf jecha rabbi sodaadhaa nurraa dhaabadhaa jennaanii assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المان أورمو كأدنيا قطورة جرتن كأوروميا جرتن كأفريقيا كيس بيجرجرا جرتن أكا قرتين هردفا جرتن أبدي قبنا كانوا متأنسي لما أنجو رافولو جوار محمد أمو ميديان EBS في فانان دكේ لكن تأو قرتة كأني uumat jira media oromo tujira media jawar muhammad tujira media warra minnesota tujira media garte ummata oromo tujira sanu manafid dammale oso jiru media kanarratti kaafan mootummaatiin haasaw kaafan abiy ahmadiin haasaw kaafan shimallisiin haasaw kaafan amal alamu simeetiin haasaw kana in barbaadu kiyyu manafida media qaba akka oromotti qabsaahe akka goota akka waaqoo guutuu akka garte jaarra abbaa gada akka baaroo tumsaa akka taaddasaa birruu ufta'ee qabsaahee miidiyaa ana ta'u qaba miidiyaa na fakkaatu qaba miidiyaa kiyya naa fidaa malee miidiyaa keessanitti ibsan kennu jedhee galatoomii jennaan Jawaar Mahmadiin goota gaafa xiiqii nikuleerii qabsoo Oromoo kanatti aansee walaloo xiqqoo takka isinii dubbisuu barbaada waamicha harmee aayyaa hundaan dhageessisuu kiyya nabbirmadhaa jetti yaalmaan biyyaa haagumaachuu namuu waan dandaya lubbuu wareega kennee ani tiyyaa jetti qeerroon Oromoo kanatti aansee qabeenyi diinagdee kan Oromoon taane qabeenyi diinagdee kan Oromoon taane ka abaa'oo biraan ittiin hin dhaabbanne wareega lubbuudhaa kan uf kennine jetti isin waan jettan ani beeku Oromoon biyya qeerroon biyya keessaa jirtu yaamichi isii kana kanatti aansee wanni ilaallu obbo Lammaa Magarsaa aangoo gadhiisuun himamaa jira sanirraa aangoo gadhiisuu kanatti wanni abiyyi jedheen tokkoffaa gabbahi ummata tasgabbeessii ummata itti dubbadhu ummata Oromoo gartee akka na sappoortanii fi akka gartee hiriira dhiisan itti dubbadhu mormii kan akka dhaaban itti dubbadhu jedheeni rakkoo dhaabeetu yeroo tokko eboo fi allaattii wal quban qabduu jedhama eboon yeroo ati darbitu isiin gara jalaa jirti allaattiin gubbaa jirti eboo fi gartee allaattii wal quban qabduu kana wanni jennummaa inni ree muuxannoo siyaasaa oromummaa sabboonummaa ummata Oromoo gahee abboota kennaa gahee gootawwan kennaa beekuu dhabuu isaati rakkinni kan jiru beekuu dhabuu isaati kanaaf wanni jennuun akkuma kee ta'ii jennaan sunillee dabarte itti aansee Jawaar Mahmad miidiyaan dhaqee kaleessa oduu irraa fuudhuuf bakka miidiyaa dhaqanii waan nama ajaa'ibu miidiyaan isaan qabatanii dhaqan tokko EBC dha EBC ka addunyaa tanarratti waan Oromoo dabarsuu hin barbaannetu irra Jawaar fuuldura dhaabate maaliifi ilaalchi naftanyaa yeroo Oromoon cidha qabdu isiin hin bootti yeroo Oromoon taaziyaa qabdu immoo isiin cidha dhayti akkasitti rabbii wal jala nu dabarse nuti isaanirraa gammachuullee irraan eeynu sappoortumaallee irraan eeynu dhabanamaallee hin qabnu waan jennuun gartee miidiyaa sanii miidiyaa qabnaa jennaan kumaatama dhugatu dhabame malee Jawaar Mahmad ammoo baay'ee nu boonse Jawaariin takkaayyuu itti qaanfannee hin beeynu nama gartee goota Oromooti goota onneen miliyoona 70 keessaa duttu Jawaar Mahmadi hedduu haa galatoomu jawaaba waan inni deebiseef isin himuu barbaada ka dhaga'ee fi kan dhageen illee tokko itti koflee Jawaari ani miidiyaa qaba miidiyaa ummata Oromoo qaba miidiyaa gootawwan Oromoo qaba miidiyaa qabsoo Oromoo qaba miidiyaa gartee akka abaa'ootitti haasayu qaba miidiyaa finiinaa qaba gartee miidiyaa goota gangalatee osoo mootummaan hin ayyamin gangalatee miidiyaa gartee akka allaattiitti qilleensarra bararaa Oromiyaa dhufee qilleensa Oromiyaa bilisoomsee gale gootummaa ofiitiin Jawaarii fi qabsoo Oromootii fi gartee kaayoon Oromoollee gara biyyaatti deebite kaayoo ofii guttatanii dhufan miidiyaallee qabatanii kiyyuma sannaa fidaa kiyya o'aasan nikuleerii qabsoo gaachena ummata Oromoo OMN naa fidaa jedheen Jawaar galatoomii jennaan waggaa kuma jiraadhu ka itti aanu qeerrotu ibsa baase qeerroon waan jedhanii xiiqiin dammarra mi'oofti jedhe abbaan kiyya jedhe shimallee sababu guyyaa xiiqii geenne amma ammoo bilisummatu as dhufaa jira maashaallah yoo rabbi jedhe inshaallah qeerroon ibsa kenne tokko waraana mootummaa ka gartee federaala keessa jiru ilmaan Oromoo warra gartee gudeeda Oromoo irraa bahe warra akka Abiy Ahmad gartee afaan baratee himatee dhokatee dhufee miti ka qoma dhawatee an Oromoo jedhu ka Oromummaa ofiitti hin qaanfanne ka gartee sabboonummaa ofiitiin boonu sabboonummaa Abiy Ahmad dhabamsiisuu fedhu san sabboonummaan Oromoo dhabamuun duratti miliyoonni 65 kun yoo dhabame sabboonummaan Oromoo dhabamti sanillee achitti haa baratu waraana saniif wannaa kennanii qeerroon wareegama gartee qeerroodha ka dabre sanii gartee irraanfatee ka ajaa'ibu ammoo ka sanitti aansu waraana Oromiyaallee
yaamicha godhee fi warra gartee hoogganoota mootummaa keessa jiru cufaafuu yaamsa godhe qeerroon yoo dhagaa'e yoo gurra qabaatan gurri arbaa lafa gayaa gurri ambaana dhagayaa jedhan gurri gaafa gabaa bade gaafa gabaa galaa jedhan sanillee irratti alaallatan akka gaaritti kanatti aansee ammoo ka jiru mana barumsaa mana hidhaa ka godhate Abiy Ahmed mana barumsaa sababa koronaatiin ijoolleen iskuulaa mana jiraachuuf sanirraan mana barumsaa mana hidhaa godhate hidhaan hin beeyna innuu jedhe hidhuu kottee buqqisuu maalii kana duraanuu dalagaa turtanii akkanatti ammoo abdii keenya akkanan turre eega amma bakka teessanii deebitanillee wanni isin dalaydan nuti durbeenu jennaani waan durbeenu san ammoo tolaan nuun dhiiftanii harka micciirree bakka gartee Tigree deebifne sanitti bakka abbaa Isaayyee likkii isin galchine jedhe san likkii isin galchine isinillee adabattanii gaafa san ammoo isin bakka dhaqxanii gabtanii Tigreen biyya qabdi gaafa gartee nuti moone deebi'anii biyya ofii ta'anii isinoo boolla qotantan ta'e bishaan buutan ta'e bishaan abbayyaa ka amma ifaarraa oomishaa jiran kana buutan ta'e suni reeteessanii fi waan rabbi isin godhu san keessan seennu sanitti aanee ka jiru gaaf tokko gaafa abaa'oo teessoo gartee Daawud Ibsaa waraana akka galchuuf wanna jedhan san waan Jawaar jedhe tokko yaadadhe alamuu simee amala itti ta'ee jedhe Jawaar sharrii wayyaaneen xaxxe keessaa bahuu dadhabee ti malee wanni waan kana keessa isa galchee isa dubbisu hin jiru jedhe opinion duruutis isaa tiisin gartee bakka iyyaanne dhayxi dokumentari kijibaa dalaguuf gootowwan keenya irratti Baqqalaa Garbaa irratti Hamzaa Booranaa Jawaar Mahammad irratti qeerroo Oromoo kaaydaa jiru irratti san irratti dokumentari dalaguuf ijoollee gartee Ridwaan Amaan fa'a ka citizen America naannoo Washington DC Seattle irraa ka dhufe Yusuf ka jedhaniin kun amara gartee wareegama ummata Oromoo qeerroo 5,000 san irra ejjete kijiba Abiy wannaa fa'a irratti Jawaar fa'a irratti dalaguudhaaf namni kijiba barate kijiba dalagaa Jawaar fa'a dalaguuf dokumentari miidiyaa lamaa qabatee miidiyaa Jawaar dide san gara ummata Oromoo dhufaanii jira kun ima inni amma bakka sanitti inni interview dide tanaan gartee wannaa baanaa jedhanii OBN fi faanaa qabatanii gara gartee Arsii lixaa dhufaa jiranii sanillee ummata keenyaan egaa waan jennuun boodarra isinitti himna magaalaan isaan dhufuu deeman Arsii lixaa keessaa tokko Shaashamannee lama Asaasa sadii Dodola afur Adaabbaa shan Baale ilmaan sikkoo mandoo warri dhiiga ilmaan Oromoo dhuguu barate isin bira dhufee miidiyaa kanaa yeroo interview isin godhu seenaa Waaqoo guutuu seenaa Hussein Bunee seenaa gartee Aliyyi Cirrii goota gartee Jabarbadaa seenaa Adam Jiloo Adam Saaddoo gootowwan lafeen ilmaan Oromoo tagartee sikkoo mandoo isin lallabdee afaan isiniitii jennaan kanatti aansee wanni an dubbachuu barbaadu maanguddoota Oromiyaa keessa deemtee qeerroo burjaajessitu rabbii keessan sodaadhaa salaata shanan keessatti in salaattan rabbi sodaadhaa masgiida galuu miti dubbiin akkas osoo hin ta'in onneedha imaanummaan onneedha rabbii jedha oromummaa laalaa islaamummaa laalaa nurraa dhaabbadhaa qeerroo teennaan dhaloota qubee kanarraa dhaabbadhaa jennaan dhaloota qubee irraa dhaabbadhaa qeerroollee waan gootan mootummaallee waan gootan bilaasha galata dhabdanii nurraa dhaabbadhaa yoo rabbii keessan sodaattan qeerrotu isin himatee arra ganama miidiyaa irratti anillee argee ture anis qooda qaba anis dhalataa Baaleetii magaalaa Roobeetii keessatti sodaan qabnu bakka itti dhalan dhoysuuf dura nu beeka nuti warra Ajaadam Saaddooti warra iccitii liqimsee wanni garaa baye garan nu deebi'ee du'a sodaan qabnu bakka fedhe nu geessaa jedhe Ajaadam Saaddoo rabbi itti araaramu rabbi jaannata isaanii haa kennu warra sanii nu dhiisaa jennaan warra sanii nu dhiisaa warra Waaqoo guutuuti maanguddoon rabbi sodaadhaa nurraa dhaabadhaa yoo rabbi beeytan bakka jirtanii afaanii gartee isin abboota keenyaa isinii waa jechuun hin malle isin silaa dubbachuun hin malle kanarraan qeerroo Baaleetiif dhaamsa qaba maanguddoo gurra kennuu jechuun eenyummaa ofii duubatti hambisu maalummaa ofii duubatti hambisu qabsoo Oromoo duubatti harkisu kanaaf jecha rabbi sodaadhaa nurraa dhaabadhaa jennaani assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh